Barattoonni tokko tokko karaa Telegiraamii dhuftanii ji'a afur keessatti akkamittin Entrancef exaamiidhaaf qophooftee personal experience keetii share nuuf godhi jettanii akkuma na gaafattanii viidiyoo har'aa keessatti ji'a afur qofa keessatti Entrancef exaamiidhaaf akkaataan itti qophaa'e tokko tokkoon isinitti himaa. Maybe viidiyoon kun seeraan qindaa'uu dhiisuu danda'a. Garuu akka yaadaatti yaada waliigalaatti wantoota isin fayyadu jedhee yaaduun share isiniif godha jechuudha. Akkamittin ji'a afur keessatti Entrancef exaamiidhaaf qophaa'e Entrancef exaamii darbuu akkaataan itti danda'een video kana keessatti share isiniif godha. I hope videoon kun barattoota baay'ee gargaara jedhee yaada. Kanaaf haga xumuraatti na wajjin tura. Warri YouTube channel kanaaf haaraa taatan YouTube channel kana subscribe godha. Akkasumas immoo barattoota baay'ee bira akka gaggabuu fi video kana like gochuun jalqaba. Haga dhumaatti na wajjin tura. Dhugaadhumatti Entrancef exaamiidhaaf dubbisa kanan jalqabee Entrancef exaamii qoramuudhaaf naannoon ji'a afur waan akkasii yeroo afeettidha jechuudha. Sana dura Entrancef exaamiidhaaf dubbisuu amma naa danda'ametti yaalaan ture. Garuu yeroo baay'ee motiivii isaatiin yookaan immoo mooraalii ittiin dubbisu qabaachaan ture. Sababni isaas barumsa wajjin kanaan dura rileeshnshippii gaariin qabu ture. Kana jechuun nan dubbisa yoon dubbisa sa'aatii tokko sa'aatii lama caala dubbisuu hin danda'u ture jechuudha. Garuu akka beektan immoo Entrancef exaamiidhaaf yeroo dheeraa dubbisuun dirqamadha. Maaliif kutaa 9 kaastanii hanga kutaa 12tti waan qoramtanuu fi baay'ee dubbisuu isin gaafatu ture jechuudha. Kanaaf baay'ee natti ulfaata ture jechuudha. Yeroo kanatti wantootan godhee ji'a afur keessatti ittiin qophaa'ee tokko tokkoon isinitti hima jechuudha. Tokkoffaa irratti mooraalii qo'annaa akkan qabaadhuu fi sirriitti akkan dubbisuu fi wanta gochuu danda'e motivational speech yookaan immoo akkan dubbisuu fi wantoota nagafaafaan yookaan immoo akka motiivii naa ta'anii like interviewwan barattoota ciccimoo dhaggeeffachuu jechoota inspire na godhan like YouTube irratti beektu jedhee yaada wantoota motiiv nama godhan like afaan Amaariffaatiin kan hojjetu namichi tokko jira Inspire Itoophiyaa. Akkasumas immoo interview barattoota ciccimoo kana dhaggeeffachuu ture jechuudha. Yeroo kanatti yeroo kana interview sana ilaalee gara dubbisaa dhaqu mooraalii dubbisaa nan qabaadha ture jechuudha. Kanarraa kan ka'e motiivii kanaatiin sa'aatii 2 gara sa'aatii 4 sa'aatii 6 sa'aatii 7 dubbisuutti guddiseera jechuudha. Erga akkas ta'e immoo lammaffaa irratti Entrancef exaamii irratti seeraan qophaa'ee ji'a afur keessatti akkan Entrancef exaamii sirriitti hojjedhu kan na gargaare lammaffaa irratti time managementidha jechuudha. Time management irratti yeroo baay'ee barattoonni yeroo amma jiran keessatti baay'ee yeroo itti rakkatan ni agarra jechuudha. Sababni isaas wantoonni barattoonni sa'aatii isaaniitti akka fayyadamne taasisan wantoota baay'eedha. Like social media ta'uu danda'a, hiriyaa ta'uu danda'a. Wantoonni garaagaraa akka nuti dubbisa keenya irratti more focusing goonee nu gochuu danda'u jechuudha. Ani yeroo sanatti maalin godhee wantoota distracting na godhan naannoo kootii fageessuu akkan qabu murteessee jechuudha. Jarreen kana keessaas fakkeenyaaf tokko bilbila koo keessaa appilikeeshiniiwwan nan fayyadamee balleessuudha jechuudha. Appilikeeshiniiwwan yeroo baay'ee ilaalaa ture keessatti yeroo sana keessatti tokko Facebookii ture jechuudha. Entrancef exaamiidhaaf dirqama qophaa'ee Entrancef exaamii darbuun akkana irra jiru waan beekuu fi appilikeeshinii kana yeroodhaaf balleessuu akka qabu murteessee jechuudha. Appilikeeshiniiwwan Facebookiidhaan fakkaatan appilikeeshinii kamiyyuu bilbila koorraa nan balleesse jechuudha. Yeroo kana keessatti yeroon balleessu keessatti attentionin koo barumsarra akka ta'u akka qo'annaa irra ta'u na gargaara jechuudha. Kanaaf yeroo kana keessatti eeggan appilikeeshinii kana balleessee maal gochuu hin danda'e yeroo koorra caala dubbisa irratti balleessuu hin danda'e jechuudha. Kanaaf yoo haga har'aatti barattoonni Entrancef exaamiidhaaf qo'annaan jalqabne kana boodas kan jalqabuudhaaf jirtan kan immoo durumaa kaastanii dubbisaa jirtanii wanta isin jechuu barbaada asumaan wal qabsiise bilbila keessanirraa appilikeeshinii isin fayyadne kana jechuun maybe ammaaf isin bohaarsuu danda'u garuu borii keessan irratti dhiibbaa mana kan hin uumne yeroodhaaf yoo balleessitan sa'aatii keessan qusachuu danda'a. Sa'aatii keessan akkasiin itti fayyadamtan taasisuu danda'a jechuudha. Kanaaf wanta isin jechuu barbaadu asirratti sa'aatii keessan yeroo har'arraa kaastanii wantoota appilikeeshinii isin fayyadne yookaan immoo sooshaal miidiyaa irratti sun ta'an dubbisa keessan irratti gaafa dabarsan sa'aatii keessan seeraan qusatanii Entrancef exaamiidhaaf sirriitti qophaa'uu dandeessu jechuudha. Inni kan biraa immoo Entrancef exaamiidhaaf sirriitti akkan qophaa'u kan na gargaare Pomodoro tekniikii yookaan immoo focus to do fayyadamuu kooti jechuudha. Viidiyoo waa'ee Pomodoro tekniikii kanaan dura isiniif hojjedheen jira. Guyyaatti sa'aatii 6 akkamitti dubbisuu dandeessu kan jedhu viidiyoo tokko isin hojjedheera deebi'aati cheebola. Pomodoro tekniikii jechuun yeroo dubbistan keessatti taayimii keessan break gochaa yookaan immoo addaan qoqqoodaa dubbisuudha jechuudha. Barattoonni baay'een walitti aansanii sa'aatii 4 sa'aatii 5 sa'aatii 6 gaafa dubbisanii
wanta dubbisan caala wanta irraanfatantu caala jechuudha. Yeroo kana keessatti entrance examii ji'a afur keessatti akkan qophaa'u kan na gargaare tokko Pomodoro tekniikiidha jechuudha. Pomodoro tekniikii jechuun yeroo dubbistan keessatti daqiiqaa 25 dubbistanii daqiiqaa 5 biriikii fudhachuu, daqiiqaa 25 dubbistanii daqiiqaa 5 biriikii fudhachuu. Akkatti yoo gaafa dubbistan sa'aatii dheeraa dubbisuu dandeessu jechuudha. Kanaafi Pomodoro tekniikii kana kan fayyadamuu jalqabee guyyaatti sa'aatii 5, sa'aatii 6, sa'aatii 7 fa'aa yeroon dubbisee jira jechuudha. Kun entrance exaamiidhaaf sirriitti akkan qophaa'u na gargaareera jechuudha. Inni kan biraa immoo entrance exaamiidhaaf akkan qophaa'u na gargaare consistencyidha jechuudha. Consistency jechuun wanta tokko osoo addaan hin kutin walitti fufaadhaan hojjechuudha jechuudha. Yeroo tokko maaliin godhee pilaanii tokkoon baasee jechuudha. Yoo laataniif torban tokko keessaa sa'aatii 168 jira jechuudha. Sa'aatii 168 kana keessa sa'aatii meeqan qo'annaa irratti dabarsa, sa'aatii meeqan hiriyoo tokko wajjin dabarsa, sa'aatii meeqan bilbila koo faana dabarsa jedhee pilaanii baafadhe jechuudha. Yeroo kana keessatti immoo wanta pilaan godhe sana osoo addaan hin kutiin yeroo hundumaa raawwachuu kootee jechuudha. Kanaafidha entrance exaamiidhaaf ji'a afur keessatti qophaa'ee entrance exaamii darbuu kan danda'e jechuudha. Kanaaf maaliin godhee dubbisaa fi guyyaatti sa'aatii meeqan kennee wiixata haga jimaataatti sa'aatii 6 jechuudha. Sa'aatii 6 dubbisa irratti dabarsa. Sanarraan kan hafe immoo yaa wajjin bashannanuu ta'uu danda'a. Free timeidha jechuudha. Innaa guyyaa sanbataa fi dilbata immoo sa'aatii 3 qofan dubbisa ture. Kana jechuun hojiiwwan biraa waan hin qabuu fi yeroo sana baay'een dubbisu ture jechuudha. Garuu yeroon kana gochaa ture keessatti consistency waan inni itti fayyadamaa turee fi entrance exaamii qabxii gaarii fidee akkan darbu na gargaareera jechuudha. Inni kan biraa immoo entrance exaamii akkan hojjedhuuf wanta baay'ee na gargaare jedhee yaadu gaaffii entrance shaakaluu kootee jechuudha. Gaaffii entrance shaakaluu yeroo baay'ee viidiyoo koo keessatti irra deddeebi'ee isinitti hima. Barattoonni baay'ee yeroo baay'ee yeroon itti garuu barattoonni baay'ee akka salphaatti akka qoosaatti bira darbu jechuudha. Akkuma viidiyoowwan darbe irratti isinitti hime gaaffii entrance exaamii hin shaakaltana hin hojjettu taanaan carraan entrance hojjechuu keessanii gara parsantii 50tti ol guddata jechuudha. Akkuma isinitti hime kanaan dura gaaffiin entrance waggaadha waggaatti bifa jijjiirratu malee gaaffiin baay'ee irra deddeebi'a. Gaafa kana gaaffii sana immoo kanaan dura shaakaltanitti yoo ta'e entrance exaamii irratti yeroo gaaffii sana hojjettan haaraa isinitti hin ta'u jechuudha. Kanaafi gaaffii entrance shaakaluun koo gaaffii entrance hojjechuun kooti entrance exaamii akkan darbu na gargaareera jechuudha. Ji'a afur qofa keessatti jechuudha. Kanaafi asirratti waan isin jechuu barbaadu gaaffii entrance baroota darbee yoo seeraan shaakaltan entrance exaamii sirriitti hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf immoo appilikeeshinii isin gargaaru appilikeeshinii tokko jira. Maqaan isaa Itiyoomaatirik jedha. Kanaan duras waa'ee Itiyoomaatirikitti viidiyoo waan isiniif hojjedheef isas sheek gochuu dandeessu jechuudha. Entrance exaamiif ji'a afur keessatti akkan hojjedhuuf gaaffii hojjechuun koo baay'ee isaa na gargaareera jechuudha. Innaa akka waliigalaatti wanti isiniin jechuu barbaadu entrance exaamiif ji'a afur keessatti qophaa'uu ni danda'ama jechuudha. Wantoota amma ammaatti isinitti hime kana yoo hojjetan ta'e yoo sa'aatii keessatti siraan itti fayyadamtaniitu ta'e wanta hojjetan osoo distract hin ta'in yoo walitti fufaadhaan hojjettan akkasumas immoo gaaffii entrance exaamii yoo seeraan shaakaltan entrance exaamii sirriitti hojjechuu dandeessu jechuudha. Dhuma irratti immoo akka yaadaatti wanta isinii kennu barattoonni baay'een yeroo entrance exaamiidhaaf qophaa'an keessatti qormaata kana nan darbaa nan kufaa jedhanii yeroo itti yaaddaan ni argina jechuudha. Gaaffii akkasii yookaan immoo yaada akkasii of keessaa qabu taanaan yeroo irratti qormaata kana hojjettanu carraan gaaffii hojjechuu keessanii baay'ee dhiphaadha jechuudha. Maaliif sammuu keessa kan deddeemu nan kufaa moo nan darbaadha jechuudha. Kanaaf yaada kana of keessaa balleessanii yoo qo'annaa keessan irratti immoo fokus gootan yoo gaaffii hojjettan entrance exaamii salphaatti darbuu dandeessu jechuudha. Kanaaf kana booda yeroo fixeeraa kana booda yoo dubbisiin entrance exaamiif qaqqabuu hin danda'u jettanii barattoonni yaaddoftan yoo jiraatan aanarraa personally experience kootii fudhatanii entrance exaamiidhaaf qophaa'uu ni dandeessu jechuudha. Ayyuub viidiyoon irraa isin fayyadeera jedhee yaada haga xumuraatti waan na wajjin turtaniif baay'ee galatooma. Viidiyoo isaanii walitti haga wal agaruutti nagaatti.